Maratus Yona Chuchanda. Ati anjeda Nabiat. Akkam jirtu nagaadha? Nagaa alhamdulillah. Giftii koo. Heerumtee ati Nabiat. Dhiirri unnaan qabee kashlabbee mandara keessaa si gudee dede jira. Ana ammoo Eeyyee. hin jiru lakki. Hin gudee damne hin heerumne miti. እና ዱብሩማ ቀበጀቹ ፊሬ Ay diisoo keessan galin dur bakka taate shakkii qabdaare. Mataarasii. Kallistee dhaggeeffachuun dandeessu. ኖ ዱብራ ሚትሬ ሲኑ ሃመንቱ Dhaggeeffadhu intarbii kiyya fixeen ka'a. እሺ እሺ Heerumtee Nabiyaat. Heerumtee baate? Dhugaamoo? Biyyatti inni seerfe. Maatiin kee ni beekanii? Hundumaa beeka. Biyyaan beeka. Heerumtee baatee? Salaamu alaikum. Durbummaan qabdu kun. Maal taatee Mubaarak? Kana booddee dubartii xabaqaa dubartiiti naamniin lafa kaanii zawwu jedhanii xabaqaan ta'u jiru. Dubartii tokko yoo heerumtee baate uzrii qabdii dhiironni irratti hin fuudhinaa. Dubartii heerumtee baate yeroo fuutan rabbii sodaadhaa irratti hin fuudhinaa. Nasqaffeenaa heerumtee baate gatiteef sittiin teessittee heerumti heerumeen ba'ee jetti fuudhii taa'ee wajjiniin. ገባቡመት በር እሲን ገባቡመት ሄሩምቴ ባቴ በውባቴ ዳጋይ Ragaan mandarri fayyaan. Warri geessi galuu barbaadde lakkoofsa tokko. Yoo garuu Mubaarak. lafaa kaatee dhaggeeffadhu yoo lafaa kaatee mana maatiitii satat jettee mana keetti ol galtee fuuteenii nikaa godhattee durbummaa irraa dhabde galgala sana gara fi alangaa roobiitiin gara faa bareechaati qeensa miilaatii hagama taatti gara faa sheexana gaafa durbummaa irraa fudhatamu keessa gale sana baasa kana booddee irratti fuuchuudhaan yama gaafachuu hin mirgan qabdu isheen irratti fuudha ammas aana kan jedhe. አማ ወሉማ ገለት ነቢያት ዱብሩማ ቀብዱ ቆይ angulli kon nagawan ቆይ አማ ወሉማ ገለት ነቢያት ዱብሩማ ቀብዱሚ Maal heerumeera? Mucaa waan? Deesii irratti fuudhamuun bakka kalaas jireenya abbaa mana qabdaati. Hin qabu. Kalaas heerumtee baate maal durbummaa qabatta mana gabbaa. Inshaallah abbaa manaan si fudhatee dhiisee baga heerumtee baate yaada koo akka durbaatti heerumta. Zanaa fataa jedha. Du'aayinaa godha. Biyya kamiin jirtaati? Dubaay. Osoo yeroo taate kana qilleensa irratti intinaa miti himaa sila. ሬዲ ፉደ ሲላ Obboleessoo. Nun caqacaqin dubartiin durbummaa hin qabdu ka jedhamu yoo heerumtee baatee fi yoo gudeedamte. Kanaan achi dubartiin hundi durba yoo oggaa 48 taate. Muka ciniineen kakadha gara. አከም Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko. Dubartiin leessa keessi Delivery free. ዮ ሲን እንቀቡ ጀተ ሆ hin qabu ansa maamaa hin qabu yoo jette moo qoricha qaba kaa Warri barbaadde lakkoofsa tokko. dhiirti dhaggeeffadhu kaa hin qabu yoo jette moo አ fakkeenyaaf an yoon fuuchuu dhaqee nabiyaat salaamu alaikum heerumte gudeedamte taa'unnaan hin gudeedamne salaamu alaikum durba waa tokko durbummaa qaba ራዮ ሲን ነመ ብራቲ ከኒቴ ፉዳም ኦሶን ፉዳሚኒ ooyi ni kaan fudhee gala yeroon fudhee galee waa zeeroon zeeroo baadoon baadoo duwwaan duwwaa yoo inni ta'e maalan godha alangaa roobiitiin qeensa miilaatii haga mataatti akkasiin iyyiteellee haadha koo yookiin abbaa koo yookiin ollaan jeeqne uffata siin mullucci godhee irraa baasee jechuudha qullaa kadhalatte jechuudha dhaggeeffadhu akkasiin iyyitee yoo iyyite ollaan dhufa Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko. qullaa kadhalatte uffatatti baasee kattafee rifeensa mataatii haga miila qeensaatti Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko silkii kan warri barbaadde. mana keessannis yoo rabbiin sodaanne harree gurraatti diimtuu miti harree gurraatti irra kaa'een barrii maatii jalaatti dhaqee hidhee fi gala seera haaraa ba'e. Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko imaaraatii keessa. Lee seenne jala deemuu dandeessa. ati waa hundaafuu baga yeroodhaan fuute atiin harka namaa duutayyuu sila Obboleesso sitti Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko imaaraatii keessa. warri durbumaa qaban immoo amma ta dubrummaan qaba jette ol seensismee ol nuu galchi ka durbummaa qabdu immoo dhiirri dubartii durba durbummaa qabdu fuutee mee irratti fuudhina laali yoo wayi ana jiraataa wayi si jiraata. Fatiha okay Mubarak Mubarak Warri seenuu barbaadde lakkoofsa tokko guys. Koppii Mubarak
مبارك اوكي قافي توكو سيغافا فتيا فكر دبرو ما قبدي فتيها فكر ايه ايه اكم فتيها فكر فتيه فكر النات سيني كيرو جو ايه فكر النات يا ايه باي durba duda Warri seenu barbaade lakkoomsa tokko tokko guys. Qophiin sharii godha. هذا متاك كلوريكسي دغدو isiru masi fatihan sin kairo kiloroxi dudde durbumma Warri seenu barbaade lakkoomsa tokko tokko guys. bang kaba lama I'm doing this good epaye I miss you my brother huh dude dam Warri seenu barbaade lakkoomsa tokko tokko guys. ati dikko Sharii godha. ati dikko turte haati faat illeen hin qabdanaan jechuuf deemta hundi jarani kaban amman gude damini amman ermiti Warri seenu barbaade lakkoomsa tokko tokko guys. to hojjese iri faran injiru kana bodde itti gabbare kula esatu ate kale yosin durbumma labde Rolling direct. lakasini gine ensa milati agari Warri seenu barbaade lakkoomsa tokko tokko silkii kana warri barbaade maraasi keessa. eyyamam ali eyyam sifatabo fuudi rat Qophiin share guys taabbilee godha. agese boleso Discounting something kana warri bitachuu barbaadan. Delivery free maraasi keessa bakka hundaatti geessu. fuudi amma saratti yo isin lama pas durbumma labde fuudi Qophiin share guys. ada pas durbumma fuudi Silkii discountii kana namni bitachuu barbaadu bichaa lakkoomsa tokko irraa dhageessi isin gashaa. abbi gaafa qallaqu agese keessani jedhe nuu kenne mirga kana maan dhabsiisu an dhiirota mirga meeqa dhabsiisee mirga durbummaa argachuu hin dhabsiisu abadan dhiironni durbummaa argachuu qabu si galee dhaqanii gowwaa jira si kan qabde beeqa jira ka zeeroo baatee deema fakkeenyaaf durbummaan Dubaayii dhaqee durbummaan gale hin qoratama chee godhama hin laalama hin barabbarame laalama fat manaa kimitti abbaan giddii Dubaayin keessa ta'anii durbummaa nan deebisa jedhanii dhaaddataniiru shamarran Dubaay yookaan abbaa giddiitti hiriira bahu yookaan immoo gaafa galtan durba osoo jettan hin marammaramtu. Warri discountii silkii kana bitachuu barbaadan lakkoomsa tokko tokko. Eshi. dhiirino Nabiyaat kiyyaa qaalii koo eerumanii ba'uun wama jiru anis ingiliziidhaa tokko fuudheen gadhiisee rabbi si haa gargaaru bareedduu qaalii baay'ee bareeddaa kana keessa eerumtee ba'uun cabaa miti baga eerumtee baate sin jaalladha sin kabajaan akka xabaqaa shamarran tokkootti warra mana taa'e. amma isiin jaarsa isiin argachuuf itti ulfaataa bara Kanaaf akka gootu ijoolleen koo Qophiin share guys. batii koo emisiitu amma nabiyaat amma jaarsa argachuu fi fatanaa guddaatti si eeggata maaliif eeggatanii eerumtee baate? Eega. Xabaqa dubartii godhasiin. jechuun aaduma dubartii fuutee hiikamteettu akkasii bara Eerumtee baate obboleessa Mubaarak Musammaa kana akkamittan miilee na godha laata? Wallahi waan kun oggaa kanaan eerumne taanaan Dubaay nan jira. Alla qalle min taama taalle. ofii fuutaa Maasi galchis fuudhee dhiise. Oggaa kanaaf nabiyaat kun fooloo na qabna eerumne taanaan Dubaay allo. okay arra naa qabadha Noovembar 28 guyyaa kana naa qabadha 2024 Wayisiiso. Kana waan jekkisiiso wallaati. eh Ma. Amma mucaa kana Jechuun gurguruu jedhee. carraan ilaa mube carraan dubartii Namni Fatiyaa nabiyaa Fatiyaa manan jedha dammo ምንድን ነው? Ani jedhu rakkoon qabu. gochuu beekan maal jette gifti atu as Jadi, bahi Kakas baik. Kakas baik. Koi, Namoonni gaafa nabi akkasii maaf nama gaafattu? okay gifti ko maal durbummaa moo Kabdot. Ada alhamdulillah. maal gifti ko heerumtetta namni humna qabeenyi ribaa lageensi gudeede ni jira durbummaa qabdaa Ayya gaafa akkasii maal nama gaafattu qola. Maal kabdot? maal gati taateen gaafatamte gaafatamuu isa kam Maali? humnaan kee qabame gaafatamte Dhiirri tokko koo keessaa nama gaafata malee miidiyaa irratti waan akkasii maaf nama gaafata? Maal gaafatu? dhuma irratti gaafatamte akka laallaan kee maa Wayii. maal jechuudha hin qabdu jechuudha tamma Ay. Qullaa kee warabbal kaaba. Hindi abang tayo. Garapa mo deh. Garapin deh. Gumarin na to. Biyya Ikaw? ibig. Lakkisa waan akka kanaa shari'aatti irree hin eeyyamamu dhiirri tokko immoo waan akka kanaa miidiyaa irratti nama hin gaafatu. Wala. Hin gaafatama dhiirri tokko
Aywa. Dubartii tokko yoo barbaade keessaan gaafata malee miidiyaa irratti dhiirri nama fuudhee miidiyaa irratti namni baasa sirriin. Kamu jadi kabamuat. Indah faramne. Friendly ke. Wal fuda kana ke friendly ke kokke kabi terun male yalla meru. Ila tipu bima kabi mineru ana jiru biya duna. Adama fuudharu. Ental tila mubarak. Mube. Si harada. Mube. Na cakas. Ila ental na dagay. Ingudee damne ineerumne garuu hin qabu jette eessatti fuutare ineerumtu anaa biyya lafaarra jiru ayarumtu nan laala Bakka ishee nabiyaatiif ziizoo nabiyaatiif naafu. Bishaan kun bishaan qabaafan bira kaa'ee jira malee boleessoo bishaan kun keessaa dhumnaan jira keessaa ba'e mudee namni fudhatu jira qaada namni harkaa fudhatan jirtu eegaa Haram wallah. kaampaaniin fudhataree risaayikilii bara boleessoo this is ziizoo ijoolleen olkaa waswaasina risaayikilii miira kun risaayikilii bara haayilaandii durbummaa argachuu qaba fuudhee ilmoo kee durbummaa argachuu qaba kana booddee durbummaa malee durbii eerumtu hin jirtu dhaabatee akka dhiyaatti labsii haaraa jechuudha. Tafuutee eerumte jettaami tafuutee baatee tuummaa fuudhee. Eerumtee dhattee kadhattee eerumtee abaatuu sana booddee eessa dhaqee durbummaan kee dhiiri jedhan eerumeen beeyetti bakka dubartoonni mana teessanii durbummaan qabdan hin qabnu jettan. Deemaa bakka mana deetteeruma. Aboo bakka deetteerumu mirga qabdu. Hin fuudhu dhiirri Itoophiyaa. Waqti ana jiraata wayi dhiira sana jiraata. Dhiirri rabbi gaafa uumu koo dhageesse qabattoo godhee uumuu wallaalle akka namni tokko abbaa manaa maal hin turne qollofuu wallaalle rabbi. Dhageesse eegi dhaqee abbaa manaa keetitti kenni jiraadhu jedhee uume rabbi. Waan rabbi nuu uume dhabnee jireenya maalii jirra? Okay, ati Talina arrabsitanu naala shakla kottu fakkeessitu. Ana waan jedhama kun dhiira laata. Taata sigilee siinaa saaraan. Deemi ani yoo durbaa dhabeen moo koo durbaa dhabuu qabaale. Kunki ati isa viidiyoo gooliidha walaa bulu. Leeba maal abbaa keessi haasa dhugaan sitti maaraawu. dubartiilee irraa dubbii fiddee bara dhiira higgi hin qabne hin fuunu jette akkam taare. Baga jedhan mirga keessan dhiironni. Durbummaa qabdu ni oomishamti. Qabsoo kootiin galma ni gaha ana qabsaha dubartiin eerumtee durbummaa siin dhabin dubartiin gudeedamtee durbummaa siin dhabin hin fuudhamtu hin fuunu hin fuusimnu cidha sanannan ambassador ofii keenya dhabne ilmoon keenya durbummaa argatee jireenya gammachuu jiraata maal qafoo maalitti godhama maal rabbi kanaan nu fedheenu naala shaklak amma durba fuudhee agarsiisaadhi. Anamma nabiyaatiin silaan fuudhaa heerumtee baate akkam godhatu? Heerumtee baate abbaa manaa irraa fudhatee fuudhi. Hin fuudhu. Inshallah bakka barbaade. Anamma bilillee yoo naa kennitan durbisiini geeffadhu. Durbisiini qalbiisii eeggattee suuta deemtee shaarbii akkatti marata wallaaltee dhagaila shaarbii akkatti marata wallaaltee. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mube. Eenyu ni kun mutawwaan? Mutawwaa kiyyaa si nyennu gasiinis. Mutawwaa kiyyaa milishaan teessan maal nu godhaa jetti qoye? Wallaahi dha nagayaan bisirbicha takka nageenya dhuma dhaga'ee gammadee milishaadha. Kongiraa jedhee viidiyoo hojjedhee fi jara milishaatii footoo waliin ka'ee gadhiiseera feesbuuk irratti tiktook irrattis. Ana moorri jimma waan naa gootanii. Soddoma kiyyoo barbaadan bilillee fi lafa hektaara 500 naa kennaa lafiitirra fooqisanii dalagaa. Maal jechuudha naannoo keetii gabbaramee miiliyoonaan gabbaramee fuudhama naannoo keenya lafa wajjin sii kennuun maal jechuu barbaaddeetu? An ummata kanaa qaaliidhaan beektaami? Yoo ummata kana sana qaalii taate akkamitti bilillee sii kennaa bililleen dalabbaa jifaar durbummaa sii hoggaa 31 eeggatee kabajnee fi hoggaa 31 durbummaa baattee deemaa jirtu gabbartee buuta malee akkamitti kana wajjin sii kenna? Isin dhiiraa barsanuu barra ani xiqqoo nama sanirraa qabatu waan dhabdaniif haa qabadhu jechaaf lafa waliin naa kennitan malee. Yoomsiin jenne nu. Yoomsiin jenne mucaan durbaa.
bililleen intalli abbaa jifaar durba inni dhumne waan ta'eefi namni jimmaa keessa ayyoo isin dubra taate gara harmee kiyyaa keessatti deebi'a. Bililleen haa dhuftu. Ayyoo isin dubra taate. Paaspoortii Ameerikaa qabdaa? Deemteettaa naa fudhatteettaa? Deemee chee godhaniin rakkoon qabu. Yoo dhattee irraan fudha obboleessoo dubartii dhaggeeffadhu kana booddee seera haaraa bahee nageenyaati. An xabaqaa shamarranii akkan ta'e warri si bira jiranu sitti himanu. An xabaqaa shamarran biyya lafaarra jirtu guutuuti. Yeroo kana si jedhu xabaqummaan koo dubartiin hin heerumne durbummaa makka geessitu hin qabdu. Wanti fireendii kenname achan kaayee lafan kaayeen hin jiru. Dubartiin hin heerumnee fi dubartiin hin gudeedamin humnaan durba. Eenyu takka jedhe? Ana jedhe maa bilillee baay'ee faara intarviyaan godhe ilaallee ati viidiyoo bilillee guuteetta gudeedamnee durba malee isa geessite nyaatti moo ofiisiiti yoo ofii nyaachuu mukatti geessee balleessu ta'e malee yalla wanta kana. Kaama meeshaa ulfaataa fuunee akkana kaafnee nurraa bade jettu hoo? La achi barbaadidha. Kaifirraa zalaaqii seenoo muuziin. Obboleessoo dubartiin tokko yoo hin gudeedamin isaa gudeedameera yoo jette ragaa poolisaa ittiin kasastee qabsiifte yoo hin qabaatin tokko jedhe yoo heerumtee hin bahin lama jedhe durba yoo waggaa 45 taateyyuu durba ana ragaan jira. Atam walumaa galatti bililleen dubra jechuuf moo maayin? Bilillee miti dubartiin hin heerumne guutuun hin gudeedamne taanan durba. Allaqe. Maal ati qubaan goote maraarra deemte? Itti meeqa dubartiin kan isiin durbummaa dhabdu yookiin heerumteetu yookiin immoo dhiirri fattaalaan daffareetu gudeedeetu. Kanaan achi eessa geessire? Amma hedduu. Gubbatiin እንዳትፋቱት ajjeesaa jedhee labsiitti labsee akkuma caalutti labsii labsee isatu kaasee dhimma salaalee kana isatu kaasee maaliif bilookii goota xayyiba ataa'u alaalu bilookiin godinaatu bilookii nama godha sirraan fuunee bilookii nama godina amma bilookii dhaabee jira akkaawuntiin kun waan hin xumuraarra jira nama bilookii godhaan immoo tasana jalaa deema natu wareegama ilmoo koorraa haadha manaa koorraa hidhadhaa ilmoo koorraa hidhadha malee jala keenya nama raa hidhadhu gaafan gadi ba'ee uummata salaalee uu jedhee uummata waliin ga'ee viidiyoon kun nama 800 ilaalamu inaafiftoonni gadi ba'anii maa hattuu maallaqa maqaa salaaleetiin nyaachuu fi yeroo jedhamu maal jettan gadi baatanii lakki mubaarak maallaqa wayinuu hin gaafanne mubaarak oromoo lumutti gadi ba'ee sini galee inaaftoonni yeroo jarri gadi ba'anii an uummata salaaleetiifan iyyee harka qaxxaamure jechuudha wareegama kafalee akkam biyya kana keessa jiru tuun beeku uummata salaaleeti yeroon iyyuu yeroo waasoon barbaadu naman sodaadhu hattuu yeroo jedhamu ani maallaqa uummata salaaleetii kennaan jenneen uummata salaaleetii sagalee ataa'amuu jedheetani sini galee uummata salaaleetii sagalee ataa'amuu viidiyoon koo guyyaa tokko sa'aatii deebirutti namni 800 ilaalee jennaan iji jaraa gubatee kaan viidiyoo dulloonni kaan viidiyoon irratti hojjetanii kaan immoo hattuu ajaa'iba immoo hundi xaqlaallaan namni viidiyoo hin qabne jiru Itoophiyaa keessa guutee jira Itoophiyaa rabbi ija koo qabu dhan argeen waan arge akka daasa hin godhinaame ta'uuzu billaahi mina sheexaani rajiim ballee rakaa harka galteetta milikitaa jechuudha qullaa kanaa ol argee cubbuna jaalaa qullaa mataan fajaajaa kanaa ol qullaa maal akka jechuun mamaa inni abbaan hin beeka harka gaheera warabbal kaabaa yoo gadi ba'e ana kamadhu rabbi jakoo qabu har'an harka ga'e dhageessanii eengadda yeroo gadi ba'ee uummata salaaleetii baariyaalii turkiitti argitanitti biti ani Itoophiyaa keessatti baariyaaliin qabuan turkiitti garuu argitanitti nama kumaatamaa yeroo namni dhufu waa'ee qoosaa dhukkuba kootti qoosamaa ture ilmoon kootti arrafamaa ture jaartiin kootti arrafamaa turte dhiiseen dhimma koo dhiisee dhimma uummata salaaleetti deebise jechuudha manni salaalee qalamaa jiru dhimma koo naasa'u jedhee waan naasa'u danuutu utuun qabu uummata keenya dhimma koo dhiiseen dhimma uummata salaaleetti as deebisee
ummata salaalee sagalee ta'amu jedhee viidiyoo adda addaa hojjedhee iyyee iisiisee viidiyoon baadiyaalii ba'ee ummanni iyyuu eegale. Kana wal'oosuu hin dandeenyu. Qabsoo wal saamuu waan jedhamu jira miti jibbaa anaa qabanu jedhanii hattuu daawun daawun hattuu daawun daawun jetti yaalli balaan tokko gadi baate. Tokko dullattiin tokko gadi baatee viidiyoo ummata salaalee maallaqa namne minaamin maal ummanni salaalee maallaqa kennamu jedheera. Yoo ummanni salaalee dacha'ee dhufee mubaarak maallaqa mana keetti nu guuri jedhe na gaafate an maallaqa mana kootti guuruu koo ni beekta dhageessanii ani ummata salaalee birrii tokko sitti kadhadheeraan birrii tokko maqaa ummata salaaleetiin namni isa gaafadhe ni jira ummata salaaleetii birrii na kennamu jedheera yaadattanu maalan jedhe nama kumaatamarratti turkii taa'e nannaqaan jedhe kakadhe finfinnee dhufee akkuma sana mata kootii qalamuu mata kootii duu ilaaltan san rabbiin biraa dhufe sun kun immoo namatu nu keessa galee nu qalaa jira gatii ta'eef alagaan nu qalaa jira gatii ta'eef warra kaleessa seenaa abbaa keenyaa dhageesse seenaa abbaa keenyaa deebifna jedhee gadi beetu seenaa abbaa jaraa salaalee fi wallagga irratti deebisaa jiru eeggadda wallagga irratti seenaa abbaa jaraa deebisanii morma kutanii fudhatanii galanii baazaarii ittiin hojjetanii maallaqa ittiin walitti qabatan morma oromooti jedhanii kun dhugaa jirtu Itoophiyaa keessa taa'inaa saara naguba waa'een uummata kanaana deebisanii immoo waa'ee ummata salaalee ciibsanii qallaan qalan jedheen dubbadhe biyya keessa taa'e lubbuu koo kenneeta riskii lubbuu koo qabsiise lubbuu ilmoon koo barbaadu lubbuu haati manaa koo barbaadu lubbuu maatiin koo barbaadan riskii qabsiiseetan dubbadhe haqa jirtu jechuudha. Sinii galee warri geema taphachuu fi falfalaan geema taphachuuf akkaataa dhabe wannan tuqe waan beenzilii tuqe gati ta'eef gadi ba'anii uummanni salaalee maallaqa hin barbaanne an bakka kamitti hin gaafadhan birrii 5,000 ta'ee 10,000 yoon qabaadhe haadholii salaalee bakkee keessa deemaa jiranu na qunnamsiisaa deemee tan akkam jirtu haadha koo jedhee gaafadhee ijoollee Finfinnee keessa jiran jara Maamad Aljaziiraa ijoollee Finfinnee keessa jiran qindeessee fudhee deemeen akkuma dhaqanii Oromoon sabaaf sablammiin dhaqee uummata laftii ittiin cite ilaale anis uummata koo salaalee dhaqee tan laalaan jedhe gargaarsa immoo yoo barbaachise Oromoon kutaan 11 kottaati waan qabattan qabadhaati bishaan qabadhaati qeerroon Arsii qeerroon Oromoo kutaan 11 makiinaa Ayisuuziitti fe'amaati akkuma gaafa fe'amtanii uummata Dabuubii dhaxxanii ilaaltan uummata keessa saba keessanii deemaati ilaalaa jennaan lakkiidhaan jedhan karaan cufaadhaa akkaataa eeyyama mootummaa barbaadannaan ishii eeyyama mootummaa nu gaafadhaa arga akkas jettanii ani hin beeku keessummaa lawaa biyya kana eeyyama mootummaa nu fuudhaati deemnee ilaallaan jedhe maleen onlaayinii irratti birrii kennaa salaaleen dhaqee gargaara wallaahi hin jenneen gadi baatee xaqlaallaan jechuudha geemitti deebi'uu jettee gannatti baatee natti na nyaattu Oromoon dhaabbadhaa mubaarak maallaqa hin gaafanne aan namni meeqa dhufee sagalee nu ta'e maallaqa barbaanne yeroo namni jedhu rabbi sagalee siifa ta'u ayyeroodhaaf waa'ee sagalee keessaa dhaabeera jedheen dubbataa iraan akkamitti nan uummata salaalee nama qaba qeesii qaba sheekii qaba siree abbootii amantaa qaba abbootii gadaa qaba waldaa tola ooltummaa salaalee ni jira quban qaba amma namaaliiti kanan akkaawuntii koo irratti birrii kennaa jedhee gaafadhu umurii koo gaafadhee hin beeku uummata kana sagalee dhabsiisuudhaaf gadi ba'anii hattuu daawun har'a namni na laalaa jira namni 700 na laalaa jira baariyaaliin koo gaariidha har'a namni na dhagahaa jira girisaa na jala fiigaa jira jedhanii uummata salaaleetti ba'aa fe'anii du'a labsanii galan meerre guyyaan guyyaa gaafa sanaatti akkaawuntii koo dhiffi dhabe du'ani natti labsamee nan doofa irratti eegaa ta'aa jira meerre gaa eenyu sagalee teere Oromoo ana na dhorgani akka sagalee hin taane akkanuma salaaleetti sagalee hin taane jalqaba Oromoon mana dhowwe feemasootuma keessantu na dhowwe ooleen bullee galgala sana akkaawuntii koo qubate miiliyoona 1,200 an ittan boona ittan gammada mata kanaaf miti mata ciisee qalamaa jiruuf akkaawuntii koo wallaahi guyyaa tokko akkaawuntii koo siitti madeera Oromoo akkaawuntiin koo kana hin jedhu I am happy. Nama rabsaa yookiin viidiyoo dubartii agarsiisaa miti kan akkaawuntii koo gubate. Akkaawuntiin koo uummata kootiitu sagalee ta'uu baariyaalii bee achumaan gadhee nyaatte. Akkaawuntii koo nyaattee kaate immoo du'an irratti labsiteerti. Warri gaafa sana hattuu man salaalee maallaqa hin barbaadu. Naan jedhe eessaa dhagee viidiyoo nan ittiin man salaaleetii maallaqa kennaa jedhe. Takka maallaqa kennaa jedhee hin beeku. Nama natti dhufee yeroon waldaa tola ooltummaa salaalee duraanis gargaarsa godhuu fi uummata salaaleetii sagalee ta'ee gargaarsa qobaa koo
kayroo taa'ee sagalee uummata salaaleeti ta'u maallaqni guuramu akkaawuntii koorratti wanti guurame hin jiru. An sagaleedhuma ta'een waldaa tola ooltummaa salaaleetti maallaqa galchiisee akkaawuntii jaraa fuudhee qaqqabuu safareen biraa deebi'e malee natti kennaan jenne duris natti kennaan jenne jarana waa walii quutuun yaani waa walii kaa'uun haqa namaa kaa'uun gaariidha. An akkaawuntii namtiin maallaqa tanaa jedhe maallaqatti walitti qabe hin jiru. Kan walitti qabame giiftii yeroo sadii tokko kan salaaleeti lama kan booranaati sadii kan wallooti. Kan walloo isaabe kan booranaa isaabe kan walloo isaabe kan wallaggaa giiftiin hin jiru birriidha. Birrii san immoo akkaawuntii koorratti walitti hin qabamne. Argitaniitu burukeen dhuftee himtee viidiyoo hojjedhee gadhiisee narraa bu'e. Ana biraa sumuni tokko argattan. Sini galee afaanii fi waan barbaadan bantanii hattuu jettu malee wanni isin biraa argattan hin jiru. Uummata kiyya qaalii anaa miti sagalee uummata salaalee kan jijjiiree anaa miti kaleessa sagalee ta'an ture eengada sagalee ta'an ture kumaatama irrattan iyyee iyyisiisaa ture iyyee iyyisiisuu kootiin kan ka'e warri gadi ba'ee akkan sagalee uummata kanaa hin taane sagalee koo ukkaamse miirri eessa jiraadha. Obboleessoo warri gahee maraa kun hojii sammuu uummata kanarratti hojjetaa jiru. Maallaqan barbaadu uummanni salaalee sagalee barbaada eessa baakeetii galtee gadi ba'ee sagalee ta'e kaa sagalee barbaada uummanni salaalee sirrii dha'ee maallaqan barbaanne hin gaafanne takka gaafatee hin beeku. Gadi ba'ee kashii haadholii muka jala ituma immoo ta'ee karaan banamnaan yoo gargaarre hodhanne kennine maal rakkoo maalii qaba? Amma wal cunqursuu wayii jira miidiyaa kanarratti. Sini galee ani Itoophiyaa keessa jira baariyaaliin Itoophiyaatti hin bahu tiktookiin. Dhageessanii akkaawuntiin koo yoon asirra lafarra gangaladde gadi hin bahu. Yoon namaa wallolee iyyee iyyisiisee baariyaalii wal kaammatuun faannoo tokko galchee wajjin iyyee hin kaa baariyaaliin namni danuun faasaa dhaggeeffatu. Kanaan achi nama nagaan taa'ee dubbatu baariyaaliin hin bahu Itoophiyaatti. Gaafan turkii jiru argitanitti kumaatamaan ilaalamaa ture. Kayrootti yeroo deebi'e walumaan ilaalla. Akkaawuntiin kun keessattuu aktiiviidha. Nagaadha amma. Dhiibbaa qaba ture ji'a sadiif nan cufe. Gastiin ittiin seena laayibii ittiin seenu alhamdulillah baariyaaliin isaa deebi'eera. Akkaawuntiin kun miiliyoonni gubatee biiliyoonni gubatee gadi ba'ee hin boonyeen. Hin boos. Akkaawuntii miti akka duuti sagaleedhuma ta'uun akka inni lubbuu nama gaafatu nan beekaan. Kan hidhaa fidu nan beekaan. Sini galee kan xumura isaa du'as akka inni fidu nan beekaan. Garuu an sagalee keessan hin jijjiirree tu sagalee keessan jijjiiruu barbaade gaafa lafaa ka'ee uummata salaaleetti sagalee ta'u utuunan birrii naman gaafatin birrii gaafatee hattuu jedhamee arrafamu likkii himeen warra afaan banu afaanii bodduu walitti banu likkii itti maan eenyuun sodaaddoon sini galee garuu maaliif sagaleen uummataa ukkaamama jedheen afaan qabadhe isumaanuu galgala sana achumaan akkaawuntiin goo gubate ammaalan godhe uummanni kun immoo achumaan ajandaa mudhiidhaa gadi fidanii waan namni dhuunfaan sini galee waan namni dhuunfaan fedhu arraabuu fedhu gangalatuu fedhu waan barbaade ta'u waan namni dhuunfaan tokko rabbi isa gaafatu kiisingii yoo godhe rabbi na gaafata kiisingii yoo godhe rabbi isa gaafata amantiisaatti isa gaafata namni amantiisaa yoo hin eegne akka barbaade yoo ta'e wanti dudhu hin jiru feesbuukii irratti eegalan jechuudha. Udduu abaluun na bira jira maaloo abaluun na bira jira viidiyoo abaluun na bira jira ajandaa kana jaallataniiti man ajandaa kanatti gadhiisanii sagaleen uummataa du'e kana booddee waan sagalee uummata salaalee yoo isinumaan gadi baatanii iyyattan malee namni taaziyaan keessan garuu guyyaa lama qofa guyyaa sadii qofa iyyamee dhiifamuun na gaddisiise malee wanti dhufu hin jiru gumaan bahu wayii hin jiru dhageessanii gumaan bahu wayii hin jiru.